Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaal siifan miidiyaa jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtan isin qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Ani ayyaantuu asallaati. Egaa ka guyyaa har'aa keessummaa gootee siifoon naman baay'ee jaaladhu nama baay'ee kabaju isinis na kabajjee mana keessatti naaf firtee jirti. Egaa ka guyyaa har'aa gaafii gaafatamee tan mana siifan dhufee viidiyoo kana laayikii godhuudhaaf seenaa. Yaada sogaa qabaattan immoo koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka dhugaa dubbachuuf kan ulfaatullee as keessa ni jira. Siifoo koo gamanumaan namaaf kalchita yoon irra darbillee isin jechuun jaaladha. Egaa ka gaafii ulfaatan ni jira as keessa. Walumaa galatti kara gaafii kootitan deema. Egaa ka gaafii tokkoffaan ayyaantuun eenyudha? Eessatti dhalatte? Eessatti guddatte? Maatii isheetiif nama meeqaffaadha jedha. Egaa ka ayyaantuun eessatti dhalattee eessatti guddattee kan jedhu irraa waggaan ka'ee godina Arsii aanaa Xiijoo magaalaa Asallaati. Arsii Bahaati jechuudha. Walumaa galatti dhaloonni koo nama meeqaffaadha maatii isheetiif kan jedhu isheedhuma anarratti ishee durbaa takka qofatu iyyuu dhalatee ani mana yookaan dhuma duguggaa kan jedhamtu qofatu iyyuu narratti dhalatee jechuudha. Kara nama meeqati baay'eedha waaqayyo umurii naaf haa dheeressu obboleewwan kooyi baay'eedhaan nama torbaffaadha akkasi ani torbaffaan dhaladhee jechuudha. Akkasi kan dhumaati irratti kan dhaladhe kana fakkaata. Egaa ka gaafin lammaffaanii maal jedhaa? Ayyaantuu bultii godhattee jirtaa moo hin godhanne? Yoo godhattee jiraattee mee warra gaa'ela hin godhatiniif maal dhaamta jedha. Egaa ka ani gaa'ela hin godhanne walumaa galatti. Walumaan laaluuf deemaa jirra. Waaqayyo waggaa jedhee ji'oota muraasaan booda kara biyyaatan deebi'a. Sababni haga ammaa gaa'ela maan godhatinii jettoo kaastellee yoo jiraate ta'ee sababa tokkollee hin qabu. Sababni ani gaa'elatti hin seenin biyyuma ormaa keessa zoorutti siifoo sigaa kanaan alatti gaafan gale waan hunda argitan. Walumaa galatti gaa'elli maal akka ta'e hin beeku. Waggaan galee walumaan arginaa walumaan laallaa jechuudha. Waan haarattis waggaa jiraate gaafumaan galee wal beeksisna. Waan haarattis jiraachuu baatu immoo akkasuma jechuudha. Egaa kanumaan irra darba har'aayi. Gaafii siifoo dhugaa dubbachuuf warra gaa'elan dhaabbatanii maal dhaamta yoo naan jette dhugaa dubbachuuf waanan ofii kootii hin jaalanne obboleettii kootiif obboleessa kootii hin hawwu. Egaa ka jireenyi ilma namaa odoo kamumaafuu bu'aa ce'ii qabaachuu baatee walqixxaataa ta'e keessattuu gaa'elli dhiira ta'e shamara ta'e gatii guddaa kan nama gaafatudha. Hawwiin koo keessattuu shamarran hunduu takkaadha. Shamarri biyya keessa jirtu biyya barbaaddusi gaa'ela keessatti gatiin baastu jechuu miti. Dhugaa dubbachuuf shamara biyya harabaatti galte bu'aa ce'ii danuu keessa dabarteetoo mana kootitti boqadhinna abbaa manaa kootitti boqadhinna jettee waa yaadduuf wantoonni ishii miidhan sammuu ishii keessa uyyuu jechuudha. Dadhabbina sammuu kasirratti fiduu danda'an wantoonni baay'een hin jiru mana ormaa keessattuyyuu gaafa hojjettee dadhabdee kan hojjette sanitti gammaduu dhabdu. Inni sun maaliin fakkeenyaaf qulqulleessitee kaatee hojjisiistuun ta'e yookaan madaamin ta'e gaafa hamtuu taatu. Tarii isaan gaariidha hin jettu akka gaararraa namatti jijjiiramu gaafa tokko gaarii gaafa tokko manuma ati hojjechuu beektu nyaatuma ati duraan hojjettee ishii nyaachistu nyaata kana maal itti dabaltee hojjettee nyaanni kun akkanaa miti jettee dadhabbii keessan osuma beektu kan si dhaabdu kan kutaa kee dhufteetoo waan adda addaatti si dubbisuu deemtu gaafa san miidhama sammuu keetitti ati silaa hoo akka keetii keessi kee dadhabdee jirtaa dadhabbii keessa si hubatanii akka boqattu akka si godhan ni barbaada keessi kee garuu kan isaan irraa eegdu kan biraa yoo ta'u dadhabbii baay'ee sanirratti hoo inni sitti dabalamu dadhabbina sammuu baay'ee namatti fida jechuudha. Miidhama baay'ee baannetoo jirra. Kanaafuyyuu keessattuu shamarran keenya biyya arabaa jiran dhugaa odoo gaa'ila bareedaa gaa'ila boqonnaa qabu qabeenyi homaallee miti. Aizoo in arganna abshirii
hir'ina kee dadhabbinni kee naa galaa sa'a kana mee boqadhu sa'a kana immoo hojjedhu ati immoo waan sin dadhabsiisne kana yoo hojjette ani kana yoon hojjedhe ni jijjiiramna karaa kanaan jireenyi keenya kan jijjiiramu kan jedhu dhiira akkasii dadhabbina ishiitti fayyadamu osoo hin ta'in bakka ishiin dadhabde kan baachuu danda'u dhiira akkasii shamarran biyya arabaatiif nan hawwa. Maaliif waytan achi keessa hin jiraanis nama tokkodha waan ta'eef jechuudha. Miidhama waa tokko bichaadhaan miti kan nu miidhamu. Yeroo hundaa nutu as ciisa malee yaanni keenya biyyatti yeroo hundaa sammuu keenya keessa gaa'ila akkamitti ijoollee akkamii uummanne hawwiin keenya yeroo hundaa kan biraayyuu waggaa deemte shamarri takkaadha. Garuu kan biyya keessatti illee akkasii miti jechuufi miti biyaansi waan qarshii illee lakkaanii arguu baatan kan biyya keessaa biyaansi seeftii sammuu ofii eeggatanii jiraatan. Nuti garuu seeftii sammuu keenyaa hin eeggamne humna keenya hin eeggamne kuni ni jira. Kana taanee galleetu immoo gaa'ila keenya keessatti illee yoo miidhamnu namatti dhagama. Kanaafuu rabbiin tokkodhaan kan gaa'ila hin qabatinis gaa'ila gaarii isiniif haa kennu jechuun jaaladha. Warri qabatanii jirtanis abbaa manaa keessan isin haa sirreessu jechuun jaaladha. Dhaamsi ani qabu nullee eenyumaa ol akka hin taanellee beekuu qabna. Shamarri warra gaa'ila keessa seenneef dhaamsi ani qabu eenyumaa olis akka hin taane nuti. Eenyumaa gadis akka hin taane kana beekuu qabna. Gaafa gaa'ilatti illee deemnu kan dhiirri tokko gaa'ilaaf illee gaafa si qopheeffatu yookaan si kaadhimachuuf dhufu akka ati dubartuma biyya keessa jirtu barattee digirii isaa qabaattu diplooma isaa qabaattu waan feete isaa qabaattu akkuma ishii san ati jireenya koo hunduu wallaa qixxaa jettee itti amantee gaafa san konfideensii mataa keetii qabaachuu qabdan jedha. Gaa'ila keessatti konfideensii mataa ishii shamarri takka qabaanan homtuu ishii mudatu jedhee tanan yaada. Kan yookaan isin kuusuu baate gaafa tokkoon isinii deebi'a. Gaa'ila irratti isin jechuun jaaladha. Gaafii sadaffaanii maal jedhaa? Wanta jireenya kee keessatti itti hin qaanofne sadi nuuf himi jedha. Jireenya koo keessatti waan itti hin qaanofne jiraate taanaan waaqayyo kootitti tasuu saalfadhee hin beeku. Yeroo hundaatti kan gammada. Wanti gaafate kun jireenya kee keessatti wanti ati itti saalfanne sadi jedhu waaqayyo kootidha. Obboleewwan kootii fi ani maatii hin qabu. Obboleewwan kootiin na guddise. Obboleewwan kootii fi firoota kootitti tasuuyyuu hin saalfadhu jechuudha. Itti hin qaana'u. Baay'een itti gammada jechuudha. Obboleewwan kootitti dhiirallee haa ta'anii shamarrallee haa ta'anii baay'een itti gammada. Jireenya koo keessatti isaanitti saalfadheetu hin beeku jechuudha. Kana waaqayyo kootii gaditti kana yoon jedhu inni haadha malee abbaa malee kunuunsee bobaa isaa jalatti na guddise. Tokkoffaan koo isaadha. Itti aanuun obboleewwan kootitti hin qaana'u. Sadaffaan fira kootitti hin qaana'u. Egaa kana hoggaan jedhu biyyi firri koo biyyaa wajjii wal qabata. Biyya kootitti hin saalfadhu jechuudha. Lammii kootitti walumaa galatti firri koo lammii kootitti wal qabata. Kan lammii kootitti inumaayyuu hin saalfadhu. Baay'een itti gammadaa jechuudha. Walumaa galatti firri kootii fi lammii koo wal qabsiise tanan. Egaa gaafii arfaffaanii warroota miidiyaa kana irratti sababoota gandummaa fi kutaadhaan wal qoqqoodanii maal dhaamtafi jedha. Tokkoffaa isaanii fi wanti dhaamamullee hagas maranii jira jedhee yaadu. Sababbiin isaa maal seeta? Wanti ani jecha tokko bichaa dubbachuu barbaadu jiraate taanaan osoo of argatanii warri kun warra of hin arganne baay'ee isaaniif haasa'uun illee hin barbaachisu. Sababbiin isaa maal seeta? Namni gandummaa haasa'uu wal qoqqooduu haasa'uu tokkoffaa ofuun arganne abbaas sun gaafa of barbaaddee of argattu waa'ee namummaa sii galu yookaan biyyummaa sii galu gaafa san gandummaa keessaa baata. Namni akkanatti gandummaa fi waa'ee kutaa wal qoqqoodu kuni ani lukkuu yookaan handaanqoodhaan garaagarummaa qaban jedhee yaadu. Sababbiin isaa maal seeta? Bakkuma feete deemii lukkuu biiliyoonallee qabaadhu, dhibballee qabaadhu, tokkollee qabaadhu araddaadhaa achi siqxu lukkuu. Araddaa dallaa jala qotti. Dallaa jala haadhaa achuma ciisti inuma haati aduun hoggaatti mana jalatti siqxii. Aduun hoggaa qabbana'ee baatee dalluma jala haadhaa oolti jechuudha. Haga biiftuu lixxutti hojii biraan qabdu lukkuun. Kana oddootiidhaan baatee lukkuun tarkaanfii tokko hin tarkaanfattu. Namni sun anaaf lukkuudha jechuudha.
sababbiin isaa dallaa jala haadhaa jira akka lukkuu. Kana kanuma nama fi warroota gandaa fi kutaa wal qoqqoodu lukkuudha. Isaaniin of barbaadatti of argadha. Akka namaatitti akka tarkaanfattan jechuun hin jaaladha. Maalseeti namni luka qaba, ija qaba, sammuu qaba. Kanaafuyyuu tarkaanfachuu ni danda'a jechuudha. Deemuu ni danda'a. Kutaadhaa kara kutaatti deemuu ni danda'a. Bakka barbaade deemuu ni danda'a waan ta'eefuyyuu namaa jennaan nama sanii. Warroota ammoo waa'ee kutaa yaadanii akkuma dubbachaa jiru lukkuudha jechuudha. Egaa kasaan lukkuu san keessaa baanii akka namaatitti nama lukaan tarkaanfachuu danda'u, nama sammuu yaaduu danda'u akka ta'aniif kanan naamafi. Kan kanarraa hafee baay'ee bootaatti hin kennina warroota warra waa'ee gandaa haasa'aa oolu bootaatti hin kennina. Tariitii wanni tokko as keessatti wanni dubbachuu barbaadu iddoon handhuurri kee itti awwaalamee fi kun garaagarummaa qabaachuu danda'a. Bakkuma feete deemii iddoon handhuurri kee itti awwaalan dagachuu waan hin dandeenye yeroo hunda iddoo san yaaddu ni jira. Amma fakkeenyaaf ani jireenyi koo kara biraa waggaa ta'e yeroo hundaayyuu iddoo asallaa bakka handhuurri koo itti awwaalame kana baay'ee nan barbaada. Nan yaadaa jechuudha. Maal sababni isaa jibba naannoo biraa osoo hin ta'in naannoo handhuura koo itti awwaalame waan ta'eef hin dagattu yeroo hundaa deemi ilaali si godha. Kana wajjin kutaa biraa jibbuu miti. Kutaa biraa kan tariitii bakki si hawwatu deemtee daawwachuu dandeessu ni hawwita ni jira. Tarii humna adda humna ittiin deemtee tolaaltu dhabuu dandeessaa. Viidiyoo adda addaatiin arguu dandeessaa. Odeeffannoo adda addaatiin dhaga'uu dandeessaa jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessattuu bakka adda addaa nama hawwatu turizimii adda addaa ogalaatti bakka kanaa bar viidiyoodhaan ilaalee jira waa akkatti bareedu. Yookaan immoo nama isa deemee ilaalee sitti ho'asa waa odoon deemee ilaalee jetta. Garuu biyyatti handhuurri kee awwaarame san waa'ee odoon deemee ilaalee jettu. Dirqama keetii ati hiyyeessallee ta'ii dureessallee ta'ii argadhus hagabuus bulii biyya san deemteen ilaaltu. Odoo umuriin kee jiru biyaansi waggaa lamallee ta'e waggaa sadiillee ta'e deemteen ilaaltu. Garuu Oromiyaa guutuu keessa osoo deemtee ilaalin lubbuun kee ni darba umurii kee fixxee. Sababbiin maaliin humna keetis daangessa malee oduu irra deemtee too naannoftee too laaluun jibbuufi miti. Baay'ee odoo Itoophiyaa keessaa zoortee too laalaa baatee hawwiin kee biyyoota ollaa yookaan biyyoota guddatas yaa'u. Yoo ati biyyoota san deemte biyyoota sanillee qalbiin teessee hawwiti. Ilmi namaa fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu waan ta'eefuyyuu. Garuu kanuma keessattuyyuu kan handhuurri kee itti awwaalame san dirqama waggaa lama waggaa sadii keessatti deemteen ilaaltaa jechuudha. Baay'ee yaadda waan ta'eef. Kunii fi waa'ee gandummaa haasa'uun garaagarummaa qaba. Kanaafuyyuu biyya tokkotti naannoo tokkotti dhalatteef naannoo tokko jibbuu arrabsuu jechuun ati of hin barre jechuudha. Baay'een kanarratti dubbadhe. Sababbiin isaa maalinni kanan nagaafatamee fi kanan argaa jiruuf kanan dhagaa jirus baay'ee waan ta'eef kanarratti numaayyuu odoon yeroo fudhatamee dubbatamee nama jechisiisaa. Garuu waan xiqqishuudhaaf waan lukkuudhaaf yeroo illee namatti fudhatamuu hin qabu. Kan maalan darbaa galatamus jedha. Egaa kaayyoo isinitti dheeratillee hin beeku. Itti aansanii shanaffaan maal jedha? Shamarran keenya karoora biyyaa bahanii dagatanii lammii biyya biraa wajjin jiraachaa jiranii yookiin miidiyaa irraa jaalalli nu qabee jedhu maal jettaa isaaniif maal dhaamta jedha. Dhugaa dubbachuuf warroota biyya biraatitti heerumanii nama tokkotti nama dhuunfaa tokkotti akkana jedhanii murteessuun baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuuf asirra dhaabbannee yoo haasofnu bakka nama sanii odoon bu'ee hojjettee gaafa yaaddu ulfaachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf hawwii kan amma aannolee fuudhee jechuudha. Yoon dogongoruu baadhee maqaasaa jechuudha. Maal jedhee ibse yeroo tokko hawwiin nama akkasiitii miti. Hawwiin biyya galuudhaa jettee rakkattee akkatti biyya galtuu dhabdee namicha kanatti dhiyaattee jedhee boo'aa yookaan gaddaa waa'ee ishii dubbatee ture jechuudha. Nama kana rakkoo isaa gaafatti siqxee argitu garaas nyaachuu danda'a. Kanarratti
dhugaa dubbachuu fi waan tokkoon dubbadha. Biyya keessatti shamarreen takka baay'ee xiqqoodha. Baay'ee daa'ima xiqqoodha dhugaa dubbachuu fi waggaa 15 akkas waggaa taate. Innaa mana puulii wayituyyuu jira. Achi yeroo hundaa dhuftee teessi annan argaa. Intalli kun warri loluun mana barumsaa dhiiftee maas teessi. Jedhee ta yeroo hunda gaafii koonatti uuma. Achiin guyyaa gaafa tokko maalifan gaafii sammuu keessatti baadhee deema jedhee tanan kootu wajjin inni laaqana nyaannaan jedheeni laaqana ajajee jechuudha. Laaqana ajajeetifin maatii maazariin keessa jiru maatiin keessa rusinii lolanii maas teessaa jedhee gaafan gaafadhu jireenya biraa keessa nam guddise waggaa 15 jechuudha. Baay'ee daa'ima xiqqoodha. Yeroo kana harma haadhaa jala seentee kan rafuu dandeessu garuu jireenya biraa keessa jirti. Baay'ee rifadhe. Sababbiin maalinni? Sababbiin ati amma bari yeroo kana harma haadha kee jala raftaati. Kophaadhaa rafuun nama sodaatudha. Kana keessa maaltu si seensisee? Akka nama bineensa wajjin deemutitti. Ati umurii kana sodaa si keessa hin jiru. Nama haga kanaa ka'e nama sodaadhudha. Bineensarra nama kan sodaachisu yeroo kanaa jedhee gaafa naasofsiisu wanta badaan akka ishiirra mudate waan badaan akka ishiirra ga'e natti himte keessattuu obboleessi abbaadha. Amma fakkeenyaaf abbaan kee yoo lubbuun hin jiraatin abbaa ta'ee kan taa'ee si gurguru obboleessa abbaati. Obboleessi abbaadhaan beekna jechuudha. An akka naannoo kootitti. Inni sun eessumni sun waan hin taane daa'ima waggaa 8 ta'ee irratti gaafa raawwatu sammuun ishii waan biraatti jijjiiramee gadoo san bahuudha jecha. Waan biraa keessa seentee namoota waan nama gadadan nama miidha wajjin shariktee waan akkanaa keessa seentee natti himte baay'ee lapheen koo na cabe jechuudha. Hagan an naasuu dafeetu na keessaa bahuu didee ji'oota baay'ee sammuu koo keessa deddeebi'ee namatti agan dubbadhu dirasii dadhabeetu jechuudha. Jechi intalli sun naan jette. Waa'ee shamara tokkoo dhaabbatanii murteessuuf namni sun eenyu jedhanii yaaduun gaariidha jedhee yaada. Namni hundi wayyaa uffatee yoo miidiyaa kanarraa sirbu jireenyi isaa waa wal qixxaate namatti fakkaachuu danda'a. Garuu miti kaameeraadhaan booda jireenyi isaa waa baay'eetu jira nama san jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf ani shamara akkanaatitti tariiti rabbiin haa laaffisuuf beekallee nyaata fookan garaadha fookan uffachuuf fookan qarshiif jedhanii gaafatti dhiyaatanii rabbi isaan haa qajeelchuun jedha. Garuu immoo miidhama adda addaatiin namoonni waan akkanaa keessa galanii dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa nama nyaatan. Baay'ee kan garaa nama nyaatu danuutu jira jechuudha. Keessattuu shamarri dafteet waan tokko sammuun ishii dafee xuraa'utti deema. Maaliif akka ta'e beekuu darbee shamara takka tuyyuu waa damdamata malee dafee wanni tokko garra ga'ee dafeetu sammuun ishii hin xuraa'aa jechuudha shamarra. Baay'ee rakkisaadha shamarra kunuunsa danuu barbaaddi. Haa ta'u wanni godhan hin jiru. Shamarran kanaaf ani rabbinis na qajeelchu jechuun jaaladha. Akkasuma koo rabbi isaanii qajeelche kana keessa jireenya kana keessaa bahuu ni danda'u. Akkasuma immoo nama odoon hubatiin ijoollee kanarratti ka'uun waan adda addaa dubbachuun karoora dadhabaniiti miti. Ijoolleen kunniin jechuudha. Kanarratti ammallee gaafii biraa jecha biraan dubbachuu barbaada. Waa'ee shamarranii na dhukkuba gaafa dubbatan dhugaa dubbachuuf. Hoo rabbi namaa qajeelche malee baay'ee ulfaata. Isheen takkallee asuma ooluma kootitti ala hojjetti wal arginee waa'ee jireenyaa wajjin haasofne. Waa'ee qarshiitirratti wajjin gaafa dubbannu baay'ee uffatti baay'ee zannatti dhugaa dubbachuuf surree takkitti diraama 500 fa'a bittee nama uffatudha jechuudha. Egaa kan ni beektu birri 30 fa'a ni bitu surree garuu isheen 500 fa'a uffatte jechuudha. Sababbiin maalinni haadha malee guddattee intalli kun haadha malee guddattee jireenyi ishii fira biratti galtee firri ishii sammuu ishii akka ishiin nama hin taane akka ishiin homaa hin qabne namni ishii aayizoo jedhuun yookaan abshir jedhuun nama hin qabne akka taatetti timanii guddisan. Obboleessi ishii quxisuu ishiiti. Obboleessa guddaa hin qabdu. Obboleettiin ishiitillee nama garagara guddatanidha jechuudha. Obboleettii durbaa ni qabdilleedha. Hangafa garagara guddatan wal hin beekan jechuudha. Kanarraa kan ka'e konfideensii dhabdee obboleettiin kuni eenyuun qabaa? Maalii kootitti hangalee hojjedha. Kanaafiyyuu har'a du'ee boru du'ee hin beeku akkuma haadha kootiisan. Hagan jiru nan nyaadha hagan jiru nan uffadha jechuun intalli kun waan akkanaa keessa seentee jechuudha.
qarshii balleessite hin hojjettee deemtee balleessitee dhufte baay'ee garaa nama nyaatu gaafatti siqxanii tolaalan jechuudha. TikTok irra jirti intalli suni yeroo hunda akkuma zannaxxetti irti ammallee jechuudha. Baay'ee yaalee na biraa baatee jechuudha. Haga akkaawuntii ishii barbaannee akkaawuntii ishii deebisnee qarshii galfattuu hundallee yaalii tan ture. Yeroo saniif garuu qarshii wayii galchitee achi na biraa baanan qarshii san akka dhaabdedha. Haga namaa tokko yaalee haga namni dubbatu tokko dubbadheetu jira. Yeroo saniif ishiin illee dhugaa dubbachuuf nama deebitu taate dhugaa kee jettee atillee akkuma koo nama haadha malee guddateedha. Garuu obboleewwan kee konfideksisiif kennanii jiranii barattee jirta. Waan akkasii naan jette. Garuu miti sanii miti yoo rabbi si gargaare malee bu'aacee danuu ilmi namaa ni jira. Viidiyoon dheeratee jira soorii. Waa'ee shamarranii waggaan dubbadhe seenaa baay'ee jira jechuufanii. Gaafii siifanii keessaa ba'uun oolla of kalchaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa jaafaanii aartii Oromoo keessaa kan lubbuun jiran eenyuu dinqisiifattaa kan lubbuun hin jirre hoo jettee ani dhugaa dubbachuu fi sirbaan dhaggeeffadhu. Sirba dhaggeeffadhu garuu ani hunumaayyuu nama saba isaatii tajaajilu baay'een jaaladha. Nama lubbuun hin jirre keessaa eenyumaanuu kan wal qixxeessuu hin jaalan. Sirba dhaggeeffachuu osoo hin taane akkuma inni ta'u aartisaa hunduma lubbuun jiru nama hin jaaladhu. Amma immoo akka seenaa ta'e kan numa nama kam keessayyuu kan jiru Haacaaluudha. Numa nama kam keessa kan baduu hin dandeenye ana keessatti illee maxxanee kan hafe Haacaaluudha. Ani kan warra lubbuun jiran ani sirboota dhaggeeffadhu garuu shamarree cimtuu arraba osoo hin taane yeroo hundaa waa'ee saba ishii qofa dubbattu. Mudannoo jaalalaati irratti kan dhiyaatu gaazexeessituu Moonet eenyuti baay'een dinqisiifadha shamarree san jechuudha. Bakka ishiin deemte too qabeenya Oromoon ibsine tariitii waa'ee siyaasatti wal na jalaan qabsiisina. Anaayyaantu waa'ee baabilii yoo na gaafattan malee waan sanii warraa beekuu qabu. Dhiiga koo bichaan beeka. Kana irratti na of kalchaa. Ishii sababbiin jaaladhuuf shamara cimtuu ejaa taateefidha. Baay'een jaaladha. Dubbiin ishii yeroo hunda waa'ee Oromoo qofa dubbatti malee waa'ee tokko wanni ishiin keessa maktu hin jiru. Qabeenya Oromoo dubbatti yeroo jaalalaa yeroo dhiyeessitu hedduurratti tolti. Akkasuma konfideksii qabdi bakka dhiirri deemu deemtee viidiyoo waraabuu dandeessi. Baay'een jaaladha jechuudha. Aartillee ta'uu baattu yaa Oromoo keessatti gahee qabdi kan jedhuufanii kana dubbadde. Shamarraniif illee fakkeenya taate too fakkeenyaaf akka Oromiyaa keessa deemtee waggaa ishiin bakka kana jettee too yoo ishiin ibsitu hedduun itti gammade jechuudha. Dhiirri bakka deemtu deemtee gaafa galtu konfideksii of keessatti uumaa deemtaatillee jechuudha shamarra yoo bakka akkasiitti argitu. Kana gaafin ishee asumarratti xumurameera. Galatoominaan jettee jirti gaafii koo kabajjee kara mana kootii dhufu keetuuf galatoominaan jettee anillee galatoomisii koo. Baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa egaa ka deebiin koo yoo si quusillee baate gamarmaan na of kalchii maqaa hordoftoota keettis jechuun jaaladha. Haga mana biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha galatooma horaa bulaa.